Sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabame wanti kun kana qulqulleessi. Viidiyoodhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'e guyyaa tokkicha miti jechuudha. Guyyaarraa jechuudha. Ayyee galatoomi biyyooti godhan ayyee. Iddoo biraatti kan jedhamedha. Viidiyoon biraa kan hin qabne dhibbatti waan namatti amanudha. Mana Cambaan isin saamee obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame immoo obboleessi keenya sabboon dhugaatiin du'uun kan ta'eeti. Viidiyoo 2-3 akka bira jiru badda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame immoo akkam. Baatii lama qofaan ta'u baatii lama qofaa miti. Baatii 4 ol ta'a malee baatii lama qofa miti gananii finni waliin haasaa ture. Ayyee. Mubarak Musamma jirtu ayyee. Roobeera. Ame ko. Dhaggeeffachaa jirta? Sirriitti. Ayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin deemsisuutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaadhuma irratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo sirna ta'ee jedhee osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'eeti abbootii dhimmaa ofirraa sagalee leenjii godhame yoo godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fateessanii jaarsotii wal geessee haqa jirtu erga waliin mari'atanii jedhaniin boodatti kamtu dhugaadha kamtu sirrii eessa jira rakkoon eessa jira dhugaan kan jettu adda baafatee murteedhaaf deema jechuudha osoo nama qaamaa wal bira taa'ee rakkoo wayiitiif fala kaa'uudhaaf jaarsummaa taa'aa jira ta'eeti akka sirna beennutti akkasitti. Amma garuu kun miidiyaadha waan ta'eef haqa jirtu kana waan gama keenyaan hubanne ragaa isa kan gara isaanii jechuudha isa tarii infoormeeshinii waan nu ta'uuf yookaan ragaa nu ta'uuf waan miidiyaa irratti dubbatanii sagalee fi akkuma sana immoo barruu ammaan dura qaban sana iskiriinshuutii godhanii yookaan sagalee sana karaa sooshaal miidiyaa wal fakkaataa sheer nuuf godhanii adda baafachuudhaaf nuu miyyata kan jennee fi isa qaban wajjitti qabanna isa ammoo jechuudha kallattiidhaan jechuudha nu waan nutti fakkaateen tarii ilma namaatiin hundi keenya iyyuu hangamuu namni tokko shiraan deemuudhaaf yookaan dubbii wayii ofirraa qoluudhaa jedhee osoo gamasii gamana deebee dubbiin dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti jedha Oromoon eessa iyyuu dhaquun dandeessu hubachuu dandeenya mara keenya iyyuu namoonni as keessa jiru kunis namni 17 kuni dhugaan eessa akkam akka jirtu hin hubata eenyu iyyuu osoo waan fedhe dubbatee jechuudha isiniif galee waan kan amma kallattii miidiyaa irratti dubbannaaf hin dubbannu tarii wanti kun tartiiba wayii qaba sirna wayii qaba miidiyuma irratti dubbachuu akka hin dandeenyee fi dhuunfaadhaan nu dubbachiisuu nu dirqamsiifti waan ta'eef waan kana jechuudha obboleessi keenya Roobeeraan jechuudha viidiyoolee muciyoon kun itti ergite akka isatti ta'ee jedhee fi viidiyoon kun akka isa bira qaqqabe akkuma sana viidiyoo kana ammoo yoo atiin kun waan inan si gaafadhe naaf hin guutu ta'e paablikii irraan baasanaan jedhee jechee dubbachaa jirti waan kana dhugaa ta'uuf dhiisu yoo sagalee qabaatte sagalee yoo sagaleen hin qabaanne rabbiif jettee amantaa amantuun jechuudha kunoo maahir obboleessa keenya nan beeka hiriyaa kiyya biyya Dubaayii jiraata maahir jechuudha bakka obboleewwan keenya jiranutti kakattee muciyoon kun jechuudha akkasatti viidiyoo kana ergitee fi viidiyoo kana yoo isiin maallaqa inni gaafateen sana hin guutuuf ta'ee jedhe miidiyaa irra qabaasu kana dubbachuuf hin dubbanne qofa yoo adda nuuf baaftee jette muciyoon kun nuuf qulqullaa'ee yoo jedhe gama keenyaan murteessuuf nutti ulfaatu jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti kun har'arratti immoo yeroo biraa qabata kan jedhuuf immoo anarra isintu beeka waan ta'eef waan gama keessanii yaaddanii jettan murteessaa jechuu barbaadeeti galatooma. Galatooma dabalee eeggataa ture maammee koo ani akkuma nama tokko dabalee qabaa dabalee eeggataa ture. Dabalee koo kana irratti erga dabalee naa kennitanii eenyu nuti qabadeera. Dabalee erga naa kennitanii akkanatti fakkaatu takka nama waan akkanaa kana hordofee kanaan dura baasaa turetti waan tokko ilaalte. Maal argametu? Amma barreeffama na argiteetti. Barreeffamni siin na argitee akka edan taa'anii mul'isa. Gangalatamee kaatama jedhee gara lamaanii jiru kakachuu danda'u jedhee yaada. Kakachuu danda'u eeyyee maqaan kun nama dura jedhanii kakachuu danda'u. Argeera waa danu. Nama danuu keessaan dhaqee ammayyuu isin asitti dhiisee keessaa nama tokko kadhataara. Riyaan akkuma tokko nyaatee argamu. Kana shabaati. Ani kana jennu. Fidiin jedhaa jira. Rabbi na nyaachisi jedhaa jira. Amma mana gandaa keessatti si fidaa jennaan immoo والله لازم اللي حكيني جبت يومنا ربي من التسجيل هذا في الأكاونت يسجل سيبنا جنا جنين قال شمر ولا قطع
Makakin ba sa ako. Riyan ako to ko. Ilan. Rabbi ma Allah ako. Rabbi ne yunu ko na jira sigil Saudi jira. Amma da ko to baka man jira atuman tafsir ko na jere. Bas. Surani. Wala di maka ko balle to binjuru na kijiba jannata. Kijiba makana balle sini account isi kijib. Kan mana tawa madani. Namni nama so data jira. Uma isa umi. Kabri bo ni se. Rabbi ni se. Media so data jira. Erga media so data ga. Media marata kaswal kuruna to gari da. Kanaaf waa tokko natti mul'ate inni maali? Inni obboleessi keenya yeroo ani aannan adiidha jedhee namatti himu hundinuu hin beeka. Inni obboleessi keenya namni siin dhaga'iniif isa ta'u, hojii qabaatee bultiin hin diigaminiif isa ta'u. Desembarii 20, Agustii 22, Desembarii 21, Desembarii 23 barreeffama gidduudhaa bahe malee naaf gala. Robe, Kashti, Aye, Oye, wali jira turan jolle. Koloti. Wa fa ko jiru titu. Barka wa jiru nasa. Erga kasse, sirri ti jolle ko la majara ko fa mu fa. Sirri ti la mutu ko dabda. Ali bi Kashti, Oye, minaba galla malati Robe, minaba wali jira ni. Kana dubbi jolle kana bere jitti. Nu sirrakisin nama ko torba ni bala sirrakisin waan jiru. Baamne dhugaa jiru ifaanifatti asumatti jedhan gara boona. Maataan jabdee biraa jettanii Roobeeraani guyyaa lamaan duraa jedhe waan dhokote wayii jirana waan dhoksaa jiran qabu jedhu kun lamman. Roobeeraani viidiyoo bakka biraatii argee qabaannee jedhe sun maallatti fakkaate dhiifama naa godhe Roobeera si jaalladha. Viidiyoo lama sadii afur gatiisi biraa qabduuf waan ati kan biraa sanas gadhiiftee bakka biraatti argiteetti jedheera gaafa sana waan jechuudha kaati natti fakkaate. Wallahi si jibbee miti jalan dah boleh sama wadah dulu kita masih ada. Intali polisi, mana si bot? Jadi macam tadi mana Alex yang fakar kata macam tadi. Mana si bot? Mana dia fikir sangat itu tuh deh. Awal tu bisa dia. Kadang, wawi, lama jalan yuan tu sahaja. Kamu, ada sah. Boleh tiko. Video si berapa bagus? Video si berapa bagus? Hukuman ucapkan malaka si gabate nabusatte. Ragaan apa raga berpada mereka kan berpada jalan apa bebo. Anak kau tidak ya ada pun kita negara. Why jalan apa? Ada apa ni? Nama apa ni? Tapi tak nak apa. Hari ini kita takut apa? Sekali jalan dulu. Oh. Ragawi Robera. Warga kasih tu. Ragaan bisa. Boleh faham? Wate wai. Ye putulan desa